السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترانا تسنين جلانا جلاج القوا جرة جرتو كبجمتوت هردفتوت في بي طاهر جل ترجمتن هندي كيسانو إيرا فلان تكا بدان ككجلين ككالون كمودي مالجد واجو إني سكالاس نيجها بقى جراتن أنا أعرف بقى نجان نفتن وني نتلو بتشو ديمنو واحد وقاتي waan tokko gaafa namni dhugaa dubbate ummata keenyatti nulfaata ummata keenyatti illi qinfamuu fi hin ta'uu fi karuma dharaa sanaa fi karuma qilleensi buubbisutti deeman akka xaafiin tokko gaafa xaafii kan namni hin beekne hin jiru xaafiin gaafa guddatee gaasee jedhe yoo qilleensa akkana deemu ta'e guutuun isaa karuma qilleensaa sana deema gaafa naddeebisullee guutuun isaa walirratti jigee achirratti bokkaayyoo itti roobe tottorsee balleessa akkasi hawaasni keenya kun irra guddaan karuma qilleensa utti fiigani dhugaa jirtu arguu hin danda'an dhugaa jirtu gaafa namni dubbate dhaggeeffachuun itti ulfaata mataatti itti guddata jechuudha mataatti itti ulfaata dheengadda waa'ee OMN irraa poostii tokko godhee ture poostii sana keessatti jechuudha nama 5 hin caalu namni dhugaan sun galee fi ennaan dhugaa dheedhe guutuun isaa arrabni isaa maal jedha gadhee maarree jinni waan akkasiiti garuu an kan hin jedhee dubbadhe OMN sagalee hawaasa ummata oromoo osoo hin taane OMN sagalee juuntaatii fi sagalee seenaa jimjimoo ta'ee jiraan jedhe wanni hin jedheef immoo waan hin jedheefan qaba wayirra dhaabbadhee ta'u waan hin argerraan dubbadheen maqaan OMN kun wanti inni ittiin gadhaabbatee fi namni isa gadhaabee fi namni laa hadhaa maqaa isaatiin hojjechuu jiru kasaaruu jiru jechuudha shilingiif sumunii itti daaruu jiru ilmaan oromooti garuu takkaa hanga wayyaaneedhaaf sagalee ta'u oromoodhaa sagalee ta'ee hin beeku OMN gaafa du'a wayii namni dura isaa jechuudha namni dura isaa waan haadhaaf abbaan nageenyi dura bu'ee gabbaasee dubbata garuu OMN takkaa nama dhugaa gabbaasee affeeru takkaa immoo achirratti dubbachiisuun nageenyi sobdoota akka jiraa yoo ta'e malee tokkoffaa OMN takkaa isaa ustaaz Raayaa Abbaa Maccaa affeeru takkaa hin nageenye lammaffaa takkaa OMN Kadiir Martuu affeeru hin nageenye qabsaawotaa fi warra maqaa Oromoo qabsoo Oromoo dhugaadhaan qabsaa'u keessaa immoo namni jira kana lammaatti dhiyaatu hinuma hin jiru OMN hadhatii pellefiif takkaa odiyee Tigireedhaaf fira ta'e kun kaleessa gaafa Jawaar Mohammad jiru diina guddaadha hadha Jawaar hidhamnaan shaqaalonni warri achirra dalagan galgalaa ganama jechuudha akka waayyoo waayitii pellef hin dubbanne waswaasiin halkan hirriiba dhowwu takkaa OMN dhufee waahii Tigiree osoo hin dubbatin hin bahu takka garuu waan kana dhugaa jirtu himi dhugaan jirtu immoo ummata keenyatti ulfaata dhugaa jirtu furachuun maaf isinitti ulfaata an kana jechuun namni waan jaallatu qeeqa waan ofii qeeqa osoo kan saba biraa ta'e wayina dakalu hin jiru ammaan paartii hin deeggaru garuu takkaa miidiyaa boqqolloo maali miidiyaa OBN kan takkaa miidiyaa dheedhee waa isaa hin beeku garuu kana OMN kun naguba wanti ni nagubuuf namni isa gadhaabes namni ilaa hadhaa wanna wachuu jirus gaafanne irraa gabbu'e saatalaayitii irraa gabbu'e jedhanii guyyaa lamatti nutti iyyanes kan shilingiif sumunii itti coru ilmaan oromooti wanni inni ittiin daldalamu guutuun maqaa ilmaan oromooti an osoo miidiyaa akka miidiyaa boqqolloo kana taate wamasiyyuun dubbadhuan garuu kan ittiin OMN kun dalagamu jiru danfa ilmaan oromooti kan adda kabajaa guddaa kana kennisiiseef hojii ilmaan oromooti garuu isaa waayitii pelle falkan irraa yoo hin dubbatiniin bulan waswaasiin jiran raffisu sheexaanni istiidiyoodhuma jalan galchu sheexaanuma istiidiyootu jalan qeebalu garuu dheengadda gaafa Jawaar Mohammad ala jiru TPLF kun diina guddaa turte OMN wanni akka TPLF fi OMN walii diinaa hin jiru hadha garuu firri guddaan akka jiraan jiru warra wajjin dhalaterra warra kaleessa diina OMN ture kanatu hadha fira guddaadha warra OMN keessa dalagu dhugaa jirtu kun dhugaa jirtu dubbanne waan isin aarsullee hin qabu
waan isin ijisiisullee hin qabu. Yaa jira keenya miidiyaan kun keenya maqaa Oromooti sagalee Oromooti jennaa miti. Wanni akka miidiyaa OMN kun Oromoo tuffatu hin jiru. Wanni akka OMN kun Oromoo tuffatu iyyuu hin jiru. Dhugaa Rabbiin isiitti maa. Garuu tuffiin isaa kun erga Jawaar Mahammad hidhamee. Amma warri OMN irra dalagu kun Jawaar Mahammad ba'uufaan jaallatanii hiyyeesseetan isin. Yeroo riwaayee dhaabbilee siyaasaa jedhanii mata duree godhatanii dubbatan dhugaa isinitti fakkaata isin. Jawaar Mahammad baanaan bar riskiin isaanii cite. Uqsum billaa akka Jawaar Mahammad achi keessaa bahu hin jaallatan. Akka dhugaan Oromoo dubbatamu hin jaallatan. Isaan wanni isaan barbaadan gootummaa saba yartuu nurratti faarsu. Jabeenya jiraan nurratti himu. Tokkummaa jiraan nutti faarsu. Waa'ee Oromoo dubbachuun jara biratti saalfiidha. Dhugaa jirtu isinitti namaaf nama wanneettan. OMN numaamee nama dhugaa dubbatu achirratti affeeru argitanii beektanii. Qabsaa'ota Oromoo immoo waa'ee warra OMN keessa dalagu kanaa fi waa'ee Oromoo warra likkilikkiitti beeku jara affeeru argitanii. Weellistoota Oromoo keessaa namni Kadir Martuu Oromoodhaafis ta'e hin jiru. Namni akka Kadir Martuu Oromoodhaaf jecha maqaa Oromoo kanaan dararames hin jiru. Namni akka Kadir Martuu Oromoof Oromiyaa kanaaf jecha tumames hidhames rakkina adda addaa arges hin jiru. Takkaa OMN dhaa affeertuu argitanii beektanii. Takkaa OMN dhaa Kadir Martuu affeertuu argitanii beektanii. Yoo isaan affeeran dhugaa jirtu dubbataa mireenni nama dhugaa dubbatu hin jaalatan jirri. Otoo akka jiraatii kaayyoof karoorri jirri jira warra dhugaa dubbatu kana guutuu dachiirraa xaragu warra haqa Oromoo dirreetti baasee dubbatu kana guutuu dachiirraa xaragu. Dhugaa jirtu isinitti himna yoo fudhattan diddan qilee seentanii naala buukum. Maal nama gootanii maal namaa gootan. Wanni isin nu gootan hin jiru. Amma keelloo maali? Amma shaabbo miidiyaan nu keessaan keessatti warra Suudi Arabiyaa kana fa'a. Namumtee OMN kana gaddaa beeyyuu ijoollee Suudi Arabiyaati. Warra Suudi Arabiyaa kana fa'a. Amma shaabbo miidiyaan nu tuffachuu dhiiftee jechuudha. Miidiyaa miti shaabboon peejiidha. Rakkoo keenya nu gaafataa turte takkaa OMN nu gaafatee hin beeku nu tuffata nuti ilmaan Oromoo nu tuffata. Yoollee waa'ee keenya dubbate ajandaa keessa fideetiyyuu dubbata. Garuu shaabbo miidiyaan ji'a tokko hanga uummanni akkasiyyuu sana guutuu taraa jechuudha nu affeertee sagalee nu ta'a turte. Duuba dhugaa jirtu dubbanne maaltu sin aarsa? Miidiyuma keenya wachuun nutti ulfaata nuti. Miidiyaa itti maallaqa kennu yoo ta'e malee miidiyaa sagalee nuu ta'uudha jechuun nutti ulfaata. OMN kan inni barbaadu du'aa qofa. Du'aa yoo ta'e immoo kan obboleessi kan kee du'e kan itti hin dhagahin yoo obboleessi kan kee du'e tuuti hin dhagahin OMN irraa dhaggeeffatta. Du'a Oromiyaa keessatti du'u dhaga'uu barbaannaan du'a TPLFin keessatti du'u dhaga'uu barbaannaan du'a Amaara keessaa dhaga'uu barbaannaan osoo aalii keessan hin dhaggeeffatin dura osoo aalii keessanii dawwaltanii gaafatin dura du'a aalii keessatti dhaga'uu barbaannaan OMN irra dhaqi. Dhugaa jirtu dhugaa fi soba guutuu wal qindeeffatee haasaa bareedaa fakkeessee dhufee si hima. Garuu hamma shaabboo miidiyaan shaabboon kun maqaasii shaabboodha malee peejii fuuloon isii feesbuuk keenya hin geenye. Ana sin tuffattu ilmaan Oromoo dhiiraaf dhalaa warra mana Arabaa dalaguu fi nu warra reettii tiksu guutuu tuffii tokkoon malee yeroo nuu kennite kottaa dubbadhaa rakkoo keessanii madhaa jetteen naan rakkoo keenya waan adda addaa irratti manna. Takkaa ammoo sumnii kennineef hin beennu nu gaafattees hin beektu gargaarsa wayii takkaa shaabbo miidiyaan. Wanni nu OMN komannuuf diinummaa osoo hin taane miidiyaa keenya OMN. Miidiyaa harka irraa qabnuudha. Miidiyaa maqaa keenyaan gad dhaabbateedha. Miidiyaa rakkoo Oromoo dubbatuudha. Maaliif ilmaan Oromoo tuffataa? Rakkoo keenya innammas sagaleen OMN fi miidiyaan biraa gargari. OMN miidiyaa saatalaayitii irra jirudha. Hadda gaafa inni rakkoo keenya dubbate warri biyya keessaas reediyoodhaan dhaggeeffachuu danda'a. Kan biyya adda addaa jiru guutuun dhaggeeffachuu danda'a. Garuu miidiyaa xixiqqoo akka shaabboo miidiyaa maarra jinnii kan immoo warra peejii jalaa warra fuuloo sii qabu yoo ta'e malee akkuma keenyaa warra feesbuuk adii walii qabnu yoo ta'e malee kan biraa dhaggeeffachuu hin danda'u. Yaa jira keenya namni komachuu waan tokko kooti jedheeti komata. Haqa irraa qabuuf komata. Gochuu danda'a jedheeti komata. Nu dhagaha jedheeti komata.
afaan kan koo beeka hidheetu komate isin garuu gaafa namni dhugaa dubbatee waan ta'u komate kara biraatti nama harkistan gantuuta walwaallee maarree jinni arraba dheerattan waan namni dubbatuuf waan namni dhiisuuf hin beektan an takkaa miidiyaa boqqolloo kana miidiyaa OBN jedhamtu kana takkaa ol bee waa isii dubbadhee hin beeku sumunis kenneef hin beeku kennuudhaafis hin ta'u garuu miidiyaan inni kun haqa irraa qabna nuti dubbachuullee waan sodaannu wayii hin qabnu nutu gadhaabe bara ilmaan Oromoo gadhaabde hadha garuu gaafa namni haqa isinitti hime kara biraatti harkiftan diina maarree jinni ummanni achi keessa jiru sobduudha fakkeessituudha maalii fakkeessituudha naan jettan yoo jettan waan ergasii waan namni dhagahin waan biraa yoo ta'e waan namni dhagahin as baastee nama dhageessifti garuu dheengadda gaafa waa'ee amantiitiif manna amantii muslimaa kun arrafamee nabiyyiin keenya nabi Muhammad arrafaman alayhi salaatu wassalaami waa tokko hin dubbanne torbii tokko bira kutee erga namni hundi iyyee OMN akkamitti waan kana hin dubbanne kana maaf hin dubbanne jinneedha erga namni lole kaleessa dhuftee dubbatte jechuudha abbootii amantaa fiddee kaleessa dhuftee dubbatte maaliif akkan harka dhibba keessaa harki 90 ummata muslimaati kan gaafa siin saatalaayitii irraa buutee itti wayi waatus bira dhaabbatu ummata muslimaati kan isaan immoo maqaa miidiyaatiin waa hunda irraa guuranus ummata muslimaati gara laafessi kan yoo kennuudha jedhes harka kanatti hin qoncoorranne ummata muslimaati dheengadda gaafa ummanni gaafa isaan tuqaman waa tokko hin dubbanne zim jetteetuma dhiifte kaleessa jechuudha ummanni haasa'ee dhiisuu dideennaan fakkeessuudhaaf dhuftee dubbatte jechuudha amma yoomitti Oromoon kun fakkeessaadhaaf dibaadhaan jiraata hamma yoomitti sobaan deema hamma yoomitti sobaan Oromoo kana fuutanii sossoboodhaan dira deemuu cinqamtanii yaalii filmii kanaa kana maan dhiisne ummanni Oromoo kun hoolaan taane yookaan waan soogiddaa raabsimnaan usee sossobameesi jala deemu hin taane nama yaadu saba guddaa kana saba xiqqoo miti maaliif ummata guddaa kana sobuu cinqamtanii isinii maaliif sobuu cinqamtanii qabsoon akkanaa kun eessaanuu isiniin ga'u kana beektuu miti of dhiiftanii diina faarsuun goota keessan dhiiftanii goota namaa faarsuun saba keessan dhiiftanii saba namaa leellisuun haqa keessan dhiiftanii haqa namaa dubbachuun eessaanuu waan isin ga'u tokko hin qabu qabsoo mootummaa mormuu wama jiru deemnaa labuu maal irratti dawwaltaa miti bar osoo maqaa Oromoo kanaan nyaachuun haa ta'u maqaa Oromootiin nyaadha silaa nyaachuu jirtan isin dhowwuu hin dandeenyu kan Oromoon gara laafessa utuma isin waan feetan gootaniyyuu gaafa isin gabbaatanii boosan harkisaa akkana jechuu malee akkana jechuu hin beeku Oromoon hanyatan waan dhugaa dubbadhaati waan dhugaa irratti Oromoo yoo nyaatan maal qaba silaa nyaachuu jirtani waan Oromootiin kiraa kaffalachuu jirtani waan Oromootiin abbaa saandaree uffatanii dhuftanii as baatanii profeesara fakkaachuu jirtani waan Oromootiin doktora fakkaachuu jirtani Oromoon kun qoy sadarkaan Oromoo kun isin biratti maaf sadarkaa Haayilaandii bishaan keessaa dhugamee darbamu gatta'e akkana galgalaaf ganama ilmattani maaliif xiqqeessuu cinqamtan qoy hammatti jiree saba miliyoona ja'a faarsitan kana Oromoo saba miliyoona 60 kana yoo gootummaa isaa faarsitan maal nama gubame maal nama dhibu waan feetanis godha waan feetanis hojjedha hanga feetanis Oromoo nyaadha dhugaa irratti malee haqa irratti soba irratti hin nyaatina garuu gaafa isin dhugaa irraa dabdan isinitti immoo namni isin sodaatu tokko hin jiru dhugaa walitti immoo immoo waan nama aarsu illee hin qabu abbaan aartanii sudduu barbaree hudduu hundaattan malee wanni isin fiddan tokko hin jiru dhugaa jirtu dubbanna jechuudha garuu Oromoon
ofis baraa jira isinirraa abdii murachaa jira dhugaa rabbii isinitti mudaaf bakka kufanitti lama sadi kufuun hin danda'amu waan ta'eef isin immoo 3 fi 4 ol kuffiftaniitti waan ta'eef Oromoon ofis baraa jira isin jalaas garagalaa jira hadda ummanni Oromoo kaleessa qabsaa'onni Oromoo warri kaleessa Oromoodhaaf jecha bosona keessa jiru warri kaleessa Oromoodhaaf jecha mana hidhaa jiru warri kaleessa Oromoodhaaf jecha akka fedhetti dararaa guddaa argaa jiru hadda kan inni waahii Oromoo callisee waahii dhuunfaa mataa isaatti deebi'ee jiruuf isintu warra wajjin qabsaa'anii bakka hin geenye ta'uu isinirraa hubateeti isintu nama yoo wajjin qabsaa'anillee wajjin gaara ba'uu hin dandeenye ta'uu hubateeti waan isin yaaddan kanaa olitti yaadeeti maaliifi isin dhugaa dubbachuurra sobaan isin sobuu barbaaddanii akkami beektanii manni keenya kuni dirree kana achitti qilee jiraa yoo ta'etti naman qilee sana yoo seene arge malee seeni arge malee gaara dirree kana achis dirree kanarra tasa achin fiigini yeroo fiigaaratte qilee jira qilee kanarraan hin kuftaa yoo ta'etti hinuma sirraan fudhatu addeebeesii waan biraa siin jedha erga raqee qilee sanarraa kufee ka'eeyyi sitti waywaata ati akka ustee jaallaaltu hin qabdu nuti dhugaa jiruu dubbanne nuti silaa dhaaba kam keessattuu dhaabni miseensa nu godhate tokko hin jiru miseensa ta'ullee hin barbaannu nuti hawaasa garuu waan hawaasa fakkaatu gaafa nuti dubbanne rakkoo mataa keenya irraa kaasnee dubbataarra waan ta'eef isinitti nadhaa'een dhugaa jiru isinitti mujjirra diina fira godhachuurra firuma kan kee jallate kana qajeelfadhu gorfadhu siin buluu didummoo diina godhattee irratti roorrisuurra callisii jaallaali kana dirrasii jira sobdee maqaa namaatiin daldalachuu dhiisi qabsoo maqaa namaatiin xureessite maqaa qabsaa dhoofte ittiin daldalachuu dhiisi hojjettu waa'ee Oromoo kana bar yoo irratti hojjettanii yoo dhugaa irratti hojjettanii waan isin qaanesuu miti bar sabni kun rakkachuu jira du'uu jira hidhamuu jira rakkoo adda addaa arguu jira rakkoo Oromoo kana yoo irratti hojjettanis waan isin qaanessaatii miti garuu isin rakkoo Oromoo kana irratti hojjechuurra filmii musalsala xaba jechuudha waan biraa soba akka baakabuu kanatti irra isinitti dhiyaata bara baraan sobuu hawaasa guddaa kana xiqqeessuu saba silaa saba keessaa dhalachuun isaatu nama gammachiisu kana xiqqeessuu saba yartuu gochuu saba guddaa kana saba xinnoo jala galchuu kaayyoon keessan kanan ta'ee jira keenya Oromoon kun sabattiin boonanu Oromoon kun sabattiin naaddatan saba yoollee faarsiti hanga faarsanii ol ta'u malee saba hanga faaruun isaaf gahuu miti jechuudha isin garuu Oromoo guddaa kana Oromiyaa bal'oo kana maqaa diinaatiin waamu diinatti nurratti leellisuudha kaayyoof qabsoon keessa haqa dubbachuun isin aarsin haqa malee karaan nama baasu hin jiru waan ta'eef haqa dubbachuun kun isin aarsin haqa furadha wanni dubbatamaa ruuf kun maaliif jedhaati ilaala adda baafadha arrabatti geessan rakkoon qabu kan arrabni isin hin darbu waan ta'eef waan isin ilka jiru waan ta'eef kan arrabaa itti geessan kan
ani isin darbaaru sagana waan ta'eef kana isiniin jedha arras ta'e boris haqa dubbachuu wannoof duuba nu deebisu hin jiru paartiin nuti yoo nuti kana dubbanne paartii keenya kufa innee of sodaannu wayii isin qabnu nuti paartii akkasitti ilaalle amma namni paartii keessa jiru tokko namni dhaaba tokko keessa jiru yoo rakkoo dhaabni isaa tokko fide yoo waahii dhaaba kootiin rakkoo kanaan dhugaa jirtu dubbadhe dhaaba koorraa uummata dhaabbilee dhaaba kan koo keessa jiru kanaan iyyi walitti nama mufachiisa takkaa dhaaba koo immoo kuffisaa jedheeti namni kan inni dhugaa dubbachuu sodaatu waan dhaaba hin qabneef nuti hawaasa waan taaneef rakkoo dhaaba kamiituu dhugaa jirtu isinitti himna wanni nu sodaannu tokko hin jiru isinii ta'u dhugaa irratti fudhatanii dhugaa irraa wajjin deemu ta'uu dida taanaan dhukkee isinirraa kaasaatuma wajjin taa'uu wanni biraa tokko hin jiru kana isinii jedha aasaan dannisanii farreetti hin fe'amu dhugaa jirtu immoo walitti himuun waan wal nama mufachiisu hin qabu mufatina dhugaa jirtu fudhadha kanuma isinii jennaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu